Yuunivarsiitiin Harraambee misooma teekinooloojii dijitaalaayizeeshinii irratti xiyyeeffannoo olaanaa kennee hojjechaa jiraachuu beeksise. Konfiraansiin qorannoo biyyoolessaa saglaffaan yuunivarsiitichatti gaggeeffameera. Dijitaalaayizeeshinii misooma walitti fufaadhaaf kan jedhu mata duree konfiraansichaati. Damee adda addaatiin guddina hunda galeessaa fi itti fufaa ta'e galmeessisuuf dijitaalaayizeeshinii irratti hojjechuun barbaachisaadha jedhan abbaan qabeenyaa fi hojii gaggeessaa olaanaan yuunivarsiitii Harraambee obbo Fayyisaa Araarsaa. Riisarchoon asirratti dhiyaatan kun gaafa hojiitti hiikaman maxxanfamanii waan raabsamaniif qaama hundaa bira ga'u qaama baay'ee bira ga'u gaafsan immooyyuu dijitaalaayizeeshinii waan gaariidhaaf fayyadamnee namoonni of guddisanii dhaabbata isaanii guddisanii biyya isaanii haala itti guddisanii irratti ga'ee qaba jechuudha. Kana irratti kiinoota spiichii ogeessonni garaagaraa dhufaniiru. Amma barnoota irratti biiroon barnoota Oromiyaa dhufeera. Akkamitti hundeerra bu'uura boruurraa qabee akkamitti dijitaalaayizeeshinii fayyadamuu qabna. Manneen barnootaa akkamitti cimsina. Barsiisota keenya akkamitti jijjiirra. Ijoollee barattoota qaxaleewwan kan akkamitti immoo ilaalcha addunyaa akka qabaatan goona. Dijitaalaayizeeshiniin ga'ee guddaa qaba jechuudha. Kanaafuu dijitaalaayizeeshiniin guddina diinagdee keessatti, guddina teekinooloojii keessatti, guddina barnootaa keessatti ga'ee baay'ee waan qabuuf sanirratti hojjechuun nurraa eegama. Saniif riisarchiin kun kanarraa adeemsifamaa jiru jechuudha. Yuunivarsiitichi hojii dijitaalaayizeeshiniitiin wiirtuu misooma damichaa banuu irraa eegalee hojjetaa jira kan jedhan obbo Fayyisaan bu'aa hojmaata dijitaalaayizeeshinii kan ta'e barnoota onlaayinii akkuma biyyaattuu isa jalqabaa fi qofaa eegaleedha jedhan. Akka barnoota olaanootti onlaayinii akka biyyaatti Harraambeetu dura jalqabe. Smart City Development irratti immoo keessattuu magaalaa kanarratti magaalaa Adaamaa Smart City 10 years strategic plan nutu adopt godhee mana mariitti mirkanaa'ee hojiitti galameera. Yeroo ammaa immoo kan magaalaa Shaggar hojjechaa jirra jechuudha. Magaalaa Shaggar immoo gaafa finne kan Gadaa special industry zooniitti immoo jalqabneerra TOR isaa hojjechaa jirra. Kuni magaalonni kun akka biyyaatti amma digitalized yoo ta'an yoo gargaarre yoo smart city kun guddina addunyaa keessatti fiduu danda'u har'a qaama mootummaa wajjin taanee jijjiirama kana keessatti yoo kan hirmaannu ta'e boru magaalli keenya magaala Awurooppaa keessa jiru Adaamaan kassan caaltu Shaggar kassan caaltu kan Finfinnee san geechuu taate jechuudha. Baaleen qorannoo beektota yuunivarsiitota adda addaa biyyattii irraa argamaniin akkasumas biyya alaarraa karaa teekinooloojii virchuwaalitiin dhiyaatuun irratti mari'atameera. Adeemsa hojmaata wanti hundi humna namaan itti raawwaturraa hanga jabana odeeffannootti akkasumas sadarkaa addunyaan iddoo tokko ta'anii bakka birootti tajaajila kennuu bittaa fi gurgurtaa karaa marsariitiin raawwachuu fi dhaabbileen halkanii fi guyyaa osoo hojiin dhaabin itti raawwatanii fi jijjiirama gama kanaan jiru qorannoon ibsu dhiyaateera. Gama biraatiin itti fayyadama miidiyaa hawaasaa tajaajila barnoota idileen itti waliif qoodu irratti carraa jiruu fi fayyadama isaa akkasumas haala qabatamaatiin akkaataa hojiirra oolfamaa jiruu fi caalatti bu'aa fiduuf kallattiin akka biyyaatti hordofamuu qabus bu'aalee qorannoo dhiyaatan keessaa ga'ee teekinooloojiin dijitaalaa barnoota marsariitii irratti qabu haala barattoonni hojiirra itti oolchanii fi hanqina gama kanaan jiru akkasumas rakkicha furuuf wanta raawwatamuu qabu kan jedhus qorannoo isa biraati. Aangawootni hojii mootummaas argamuun ergaa dabarsaniiru. Kantiibaa Taanaan dhimmoota diinagdee bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Mulaatuu Dhibbaa yuunivarsiitiin Harraambee hojiin gama ogummaa fi dandeettii cimsuutiin magaalattiitti raawwataa jiru akkasumas hojmaata dijitaalaayizeeshiniitiin mul'ata Smart Adaamaa magaalattiin qabatte milkeessuuf gahee olaanaa bahataa jira jedhan. Harraambee yuunivarsiitii baay'ee gorsa olaanaa magaalaa keenya ta'uu dandeenya. Keessumaatti Smart Adaamaa babal'isuu digitaalaayizeeshinii akkuma kanaa lafa bulchuu yookiin land management kadastara hojjechuu keessattis kanaaf kana kan fakkaatu darbee nageenya magaalaadhaaf kan barbaachisu smart security kan nuyi jennu irratti illee hirmaannaan qabu guddaadha. Harraambee yuunivarsiitiidha. Tokko teekinooloojii babal'isuu, lama leenjii kennuu, sadii dhimmoota kana kan ittiin bulchinu istiraatejik pilanii kan ta'anii fi kan ittiin hooggannu illee
qopheessuu gorsuu keessatti illee gahee olaanaa qaba. Hoogganaa ittaanaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Galaanaa Walda Mikaa'el gama isaaniitiin adeemsa dijitaalawaa qabeenya ragaa fi sirna baruu fi barsiisuu keessatti hojiirra oolchuu eegalle dhaabbilee barnoota olaanoo wajjin ta'uun caalatti babal'isaa jirraa jedhan. Kanneen keessaa Yuunivarsiitii Harraambee wajjin walitti kaleenyaan hojjechaa jiraachuu ibsan. Harraambee wajjin hojjechaa jirra. Yuunivarsiitonni Oromiyaa keessa jiran hundi isaaniitu nu wajjin hojjechaa jiru. Kanaaf amma yuunivarsiitiin jiran kun hunduu manneen barumsa bultee addaa qabnu keessatti qooda qabu. Barsiisaa qaxaruurraa kaasee faasilitii isaanii guutuurraa dijitaal laabrarii, dijitaal laaboraatoorii kana saaquudhaan nu wajjin dhaabatanii hojjechaa jiru jechuudha. Kanaafuu kollaaboreeshiniin yookiin waliin hojjechuun kun nuuf aadaadha. Kanaafuu kan dhuunfaas ta'ee kan mootummaa wajjiniin hojjechaa jira jechuudha. Advaanteejii isaan bira jirus nuti fudhachaa jirra. Itti fayyadamaas jirra jechuudha. Akka keenyatti kan itti fayyadame hin jiru. Akkuma biyyaatti yoo fudhannee ilaalu amma yuunivarsiitonni manneen barumsa bultee addaa jennu kana boordii isaanii tajaajilaa jiru. Keessa isaas kan guutan isaanii barsiisaallee qaxaranii kan bulchan isaan jechuudha. Kana gochuudhaan hunda isaanii wajjiniin hojjechaa jira jechuudha. Harraambeenis akkuma beektan mana barumsa bu'uura boruu ijaaree nuu kenneera. Waan gaafannes stuudiyoo isaaniittis yeroo barbaannetti akka itti fayyadamu nu hayyamaniiru jechuudha.